Wantoota ajaa'ibaa amma dura irra deddeebiidhaan namoonni hedduun na gaafachaa turtan akkasumas namoonni hedduun irraa rakkatanii waan kanarraa akka isinii hojjetuuf na gaafachaa turtan isinii qabadhee dhufeen jira itti dhiyaadhaa isiniin jedha. Assalaamu alaikum warahmatullahi wabarakaatuh. Jirtu obboleewwan kiyya qaqqaalii fi gaggaarii hordoftoonni kiyya warroonni jalatti argamtan hundi keessanuu baga jiraattan isin jecha har'a waan addaa wantoota isin itti haajaamaa irraa dhiphachaa turtan rakkoo keessanii furmaata isinii ta'a jedhu isinii qabadhee dhufeen jira. Wantoonni sunis wantoota iskiriinshootti amma dura guyyaa dheengaddaa isinii hojjedhe iimoo irratti akkasumas miseenjara irratti akka isinii hojjedhuuf namoonni hedduu irra deebiidhaan na gaafachaa turtanii amma kunoo isinii qabadhee dhufeen jira itti dhiyaadhaa isinii jira. Jalqaba warroonni haaraa taatan dhaqaa YouTube chaanaala kiyya subscribe like gochuun na jajjabeessa isinii jira. TikTok kiyya illee follow gochuudhaan like gochuudhaan akkasumas copy linkii gochuudhaan akka na cinaa dhaabbatta isin gaafadhaa sumaanii. Itti aansuudhaan warroonni Play Store keessa seentanii updating godhin siistema haaraa akka ittiin isiniif dabalamuuf warroonni messenjera duraanii fayyadamaa turtan yookaan osoo hin haaromsine bara dheeraa fayyadamaa jirtan Play Store keessa dhaqxanii akka haaromsitan isin gaafadha. Asumaan kallattumaan gara barnootaa isin dabarsa. Fakkeenyaaf amma wantooti ajaa'ibaa lama isinii qabadhee dhufe fakkeenyaaf screenshot akka namni isin hin kaafnee fi akkasumas yoo namaa wajjin yeroo waa barreessitan daftanii yeroo muraasa keessatti wanti sun akka isin haqamuuf akka isin gargaaru isinii qabadhee dhufe. Fakkeenyaaf itti aansu jalqaba irratti wantoota screenshottii qulfii tan argaa jirtanii qulfii tan irra cuqaastanii screenshottii godhuudhaaf itti aansitanii ammoo waan godhee jiruufu deebi'ee godhuu narraa eegamaa jechaadha. Fakkeenyaaf ani waan godhee jiruuf yoon isin hin goone qulfiin as jalatti isin eegama screenshot jedha irra cuqaastanii bakka kanatti bahaa jechaadha. Itti aansuudhaan messenjera namaa waliin barreessitan amma fakkeenyaaf namaa waliin meezi midheessuma irratti waa uummata akka barreessaa akkam gaadhee barreessee itti ergaa jechaadha. Fakkeenyaaf osoo hin ergin dura wanni godhuu qabu gubbaa irra cuqaasaa ergan tuqaataa irra cuqaaseen booda bikka tanatti bikka qubee mallattoo isinii kaa'aa kunoo bakka tanatti argaa jirtan jedhee yaada. Bikka tanarra cuqaastan erga bakka tanarra cuqaastaniin booda akka iimoo wantoota adda isa godhu yeroo dhiyoo keessatti wantoota namaa waliin walitti barreessitan dafee akka sanirraa haqu godhaa jechaadha. Fakkeenyaaf meeqarraa kaasitti sekoondii 5 irraa kaasitti sekoondii 5 irraa haga guyyaa tokkootti kan qabu jechaadha. Kun sekoondii 5 irraa kaasee haga guyyaa tokkootti kan qabu maal godhuu qaba fakkeenyaaf amma sekoondii 5 gubbaarraan kaaheera 5 irraan kaaheera fakkeenyaaf barreeffama kana namatti erga barreeffama kana namatti erga sekoondii asitti lakkaa'u jira. Sekoondii asitti lakkaa'u jira sekoondii 5 xumurannaan akkatti dafee fi dilet godhu asumaan daawwadhaa isiniin jedha jechuudha. Salphaadhumatti akkasitti haalaan akka screenshottilee namni isin kaasuu gonkumaa hin danda'u jecha erga qulfii tanarra godhatanii screenshottilee kaasuu messenjii namaa waliin barreessitan sekoondii 5 keessatti haqaa jechaadha. Akkuma argaa jirtan sekoondii 5 godhuusaa asirratti kunoo asirratti argaa jirtan jedhee yaada. Kunoo bakka kanarratti sekoondii 5 akka jedhu messenjii sekoondii 5 keessatti akka baafatu jechaadha. Yoo rakkina intarneetaatti wanti garaagaraa sin qabeen alatti sekoondii 5 keessatti dilet fi ofumaa isaatii automaatika dilet godha jechaadha. Akkasitti fayyadama. Like share gochuun na cinaa dhaabbadhaa. Barnoota dhufuun akka walitti dhufutti waan isinii hojjedhu komentii jala naa barreessaa isiniin.